Jamtoota fi hordoftuu akkam nageenyi badhaadha. Ergaa tokkoon isin qaba. Innis maal inni namoota hedduun argina jechuudha. Nama hedduu argina kan jaalallee barbaaduu deemu. Jaalallee barbaadee dhabee nama siin jedhu hedduu argita. Jaalallee barbaaduun deema. Jaalallee naaf taatu ni dhabee nama jedhu hedduu isaa argita. Ani immoo kana dhibu isaa miti. Maali yoo jettan namni tokko jaalallee barbaaduudhaaf bahaa dhiha deemurra kaabaa kibba deemurra maaltu wayyaadha ni beeytanii? Ufiif nama jaalatamaa ta'ee akka namni isa jaalatuuf qopheessee taa'utu irra salphaadha. Karaa fagoo deemteef miti ka jaalallee argattu. Ka ati jaalallee argachuu dandeettu yoo akka jaalatamtu taatee uf qopheessite qofa malee ufiifuu akka jirtu jirtaa jaalallee dheessaa sii dhufa. Fakkaatan fakkaatatti hirkifama. Waa wal fakkaatu wal biratti fannifama akkuma Oromoon jettu san. Awwalatu akka jirtu jirtaa jaalalleen eessaa dhufa jechuudha. Bahallee dhayitu dhiyaas dhayitu kaabas dhayitu kibbas dhayitu kasi fakkaatu yoo argatte malee ka barbaaddu san argachuu hin dandeettu. Kanaafuu isa barbaadurra barbaadamaa sana taateef qopheessitu irra siif dhiyoodha. Maaliif isatu daandii milkaa'inaati waan ta'eef. Kanaaf nu haa milkeessu isiniin jedha. Horaa bulaa.